በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከልማ ከነፈረቁ ቅዱስ ወቀየቱ አሜን። ዋንንዱማን ተለብረ ወቀዩ ወካን ጎፍታ ዋቀዩ ሞትን ሞቱታ ቢጀኛ መጋታቱ እንደ መክኛቲስ ነጊኒ ባቲ ፈቆዳ ቢወዳ ሁነዋ ቆላታቲ ተገባቲ ዋኔ አቲክ የቃጡ ቁልቲ ወሬቱ አርሶና የቢሱ ይበርሲሱ ይፈይሱ አንዳለቱ ዋቀበሩና ዋቀበሩና ዋቀበሩታ ተሰቤት ለከነው ሰውንዳው ሰውንዳቦቹ ደደው ቀለኒ ፎቅባኒ ጉድኝ በረበራን ሳማተው ከበጀምቶታ አቦቲ ኮርቦት ከበጀምቶታ ጎሮተ ኮራቦት ከበጀምቶታ ጫሳ ገራገራ ሆጅቶታ መነዋቀዮ ከና ከንታተን ከበጀምቶታ ፈርማቱ ከወንተጂ ከና ከንታተን አቦቲ ሃርሞቲ ኦቦሎወኒ ዳይመን ካሪኖቶታ ኢየሩሳሌም ጃለሌ ቁልቁሎታ ጃለሌ ቶሎታ ዋቀዮ አባን ኬኛ ከን ጃለቴ ጃለተኒ ከይኒ ከበጀ ከበጀኒ ኡላ ከነት ከነርገምተን መቃዋሚዮ ስብላታቲ አተም ጅርቱ አሜን። መቃን ዋቀዮ አባ ኬኛ መቃን ዋቀዮ ኡማ ኬኛ መቃን ዋቀዮ ፈይሳ ኬኛ ለፈከናት ያንደሰሚ በአዲስ ተንገነተሽ ካባት ይሟቀክባት ወመመሳ ሁንዱማ ብረት የሁንዱማ መቃንሳ ከንሶዳተኔ ከንገለቴ ፈሜኑ ሃተው አከዳለ ዋቀዮች በሩኛ ሞት በር ያጂሲ ዋቀዮ ወሳሪ ፈታ ያበቴ ገረኬ ይንዱታ ዋቀቱ ፈማኪ ሲሞ ይጨጨብሳ በጣፈራጅ ሳያስ ቁጥና ቁጥገን ለቆም ተቆላ በርተኔ በሩስ ኬኛ ከነረቲ ቦሌ ፈቴና ያ ግብሲ ዋቀዮ ዱሜሳሪ ፈታ ያበቴ ገረብየኬቲ ዱፋ ዋቀቱ ፈማኪ ሲሞ ሊጨጨብሳ ሰገሌ ኩን ሰገሌ ራይ सगले राजन कुनी kan dubbatame waa'ee giiftii keenya maaranii saasheen gooftaa keenya baadhattee Gibsitti godaantuu fi raajii raajameedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti gara fuula duraatti dhufee waan hojjechuudhaaf jiru hundumataa duraan dursa raajota kaasee fakkeenyaan fakkeessee raajii dhufee kan raawwatedha malee akka bulchaan tabbataa dhangala'uu yookaan immoo akka keessummaa tasa dhufuu ammalee amma kan raawwatamutti hunda isaatiifuu raajiin raajameedha. Mee Gibsi maaliidha? Duumessa ariifataa kan jedhame sun maali? Waaqayyo immoo duumessa yaabbatee gara kee dhufee waaqa tolfamaa hin caccabsa jechuun maal jechuudha? Godaansi maaliif barbaachise giiftii maaramiidha? Godaansi maaliif barbaachise mucaa ishee Fayyisaa Addunyaa Gooftaa Yesuus Kiristoos maaliif barbaachise? Waa'een godaansaadhaa manni kiristaanaa keenyaa yoomii kaastee yaadata? Yeroo godaansaa suni waggaa 3 ji'a 6 yookaan waggaa 1260 guyyaa 1260 kun yoom yaadatama? Waa'ee godaansaa kitaaba qulqulluu keessatti maaltu barreeffamee jira? Seenaa kanarraa suni kan barru yeroo kun yeroo godaansa giiftii keenya maaramitti yaadamu waan ta'eef Kurbaana 26 kalee darbe kaasee hanga hidaar ja'aatti
Yeroo kun yeroo yaadannoo godaansa giiftii keenya maal. Kanaafuu godaansa addunyaa, godaansa qeerraa godaanuu, godaansa amantii keenya buufnee godaanuu, godaan akka malee yeroo malee namatti dhufu sana jalaa akka oolluuf godaantee waa'ee rakkina godaansaa kan beektu haadha keenya Maariyaam wajjin akka taatu isheen immoo ilma ishee nu kadhattee mana Waaqaa keessaa godaanuu, jireenya keenya keessaa godaanuu, tarree qulqullootaa keessaa godaanuu akka nu gochitu yeroo kana keessa abbaan dandeessu baay'ee galee abbaan danda'e immoo soowwatsee kana soomee abbaan danda'e immoo kadhannaan maal yaa giiftii koo naaf jettuu gaafa kanaa rakkatte rakkina na oolchi gidiraa na oolchi jennee kadhachuu akka dandeenyuu fi akka irraa hin argannuu fi waa'ee kanaa qabaabsee walitti barba. Seenaan godaansa waggaa 3 ji'a 6 salphaatti amma kanatti dubbadhee xumurus miti. Ijoo ishee duwwaan amma danda'ame isinitti hima. Kanaaf keessoo kitaaba galmee seenaa jedhu kana fuula 40 kaatanii barreeffamee immoo jira waan ta'eef warri qabdan irraa dhaabatan. Warri hin qabne immoo jiraatan firee muraasa illee dhufeera waan ta'eef bitattanii irraa dubbisuu dandeessu. Waaqayyo nu haa barsiisu. Gibsi maali? Waa'ee Gibsi gara bara seera dhabbee keessatti abbaan keenya Abrahaam beela addunyaatti dhufe jennaani biyyattiitti godaanee ture. Seera uumamaa boqonnaa 20 Gibsitti godaanuun durumaan tureera. Inni Abrahaam gaafa sana abbaa amantii ta'ee abbaa Waaqayyo mana isaatti Sillaasee simate ta'ee utuu jiruu beelli dhufnaan garuu Gibsitti godaanee ture. Fakkeenyi kun saka bu'aara kanaaf fakkeenya. Kan lammataa karaa Yoosef Yaa'uqoob ilmi Yisihaaq akaakayyuun Abrahaam karaa isaa namni 71 Yoosefii dabalatanii ammas beelli dhufnaan Gibsitti godaananii turan. Seera uumamaa boqonnaa 37 tokko irratti haga 39 irratti Yoosef gurguramuu isaa qaba. Obboloota isaatiin. Seera boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa kaastanii immoo maatii isaa abbaa isaa Yaaqoobiin dabalatee lubbuun 70 Gibsitti godaananii barbaadasa. Kunis saka bu'aaraa keessatti gooftaan hundaa qabu, gooftaan hundaa danda'u haala isaa dubaroo Maariyaamii baadhatee boran kachitti godaanuudhaaf jiruuf fakkeenya fakkeeffameedha. Raajiin raajaa Meshemoo jira. Raajiin raajaa maal ennaa jettanii tokko akkuma silaa mata duree godhee dubbadhe Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1-2 irratti Waaqayyo akkas jedhe yaa Gibsi yaa Gibsi Waaqayyo duumessa ariifataa yaabbatee gara biyya kee ni dhufa Waaqa tolfamaa kees caccabsee ni hurreessaa jedheeraa ture. Asirratti Waaqayyo inni jedhame Gooftaan Yesuus Kiristoosidha. Gooftaan Yesuus Kiristoos akka namaatti tawaayidoodhaan Maariyaam gurbarraa kan dhalate yoo ta'ellee suuxaatti akka namaatti kan guddate yoo ta'ellee kan namni hojjetu hundaa cunqurraa kan hafe hundaa hojjeteera yoo ta'ellee inni eenyudha inni Waaqayyoodha. Ibroota boqonnaa 1 Ibroota boqonnaa 2 yoo dubbistan arguu dandeenya. Mul'ata 1 lakkoofsa 7-8 irratti alfaa omeegaa akka ta'e arguu dandeenya. Alfaa omeegaa jechuun isa jalqaba ture saboonni hundumaa dabarsee bara baraan hafee jira Waaqa akka ta'e tsaafee jira. Keessumatti immoo mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti akka namaa ta'ee dhufee fannifamee du'ee awwaalame du'a bu'ee ta'uudhaan du'a barbadeesse du'aaf si'ool irratti aangoo ni qabaata jedha. Galanni maqaa isaatiif kanaaf Yesuus Kiristoos eenyudha Waaqayyo.
لكم سفريرا أنتم تيسان تاي كتير لتوكم كيسان لكن بينتي مجلا خراب نوا كيوا دوما جيس كسوني دندا أكني واقعي غرو نمتا يموتاي غدا بيسد غرو وارو كيس نمتا يموتاي كاسوش كيس نمتا يموتاي أكنما بيجيبسيت دوما وارو يموتاي غدا كناهو waaqayyo duumessa fataa yaabbatee jiru waaqayyo jedhame gooftaa Yesuus Kiristoos kabuufamaa keessatti Yesuus Kiristoos fagootti gargaaruun akka dhalli xeellaan ka'a waaqummaa isaa shakkani araarsaa akka jedhan beekee waaqayyo miidhagduu baay'eetti waa'ee isaa waaqayyo mooteera mee tokko isin dabala faarsaa 47 irratti waaqayyo ililleedhaan ol ba'ee galate adan ol ba'ee gadi saafame garuu kan waaraa keessatti ililleedhaan galataan ol ba'e hojii ergamootaa tokko isa qabu baaraatti caafamee kan jiru eenyudha Yesuus Kiristoos garuu gaafa waan jedhe raajii waaqayyo jedhe kanaafuu waaqayyo Yesuus Kiristoos kanaaf biraa faarsaa 78 lakkoofsa 60 irratti waaqayyo akka nama ribaa ta'utti akka proota daadhii jabaa dhugee jireenyummaadhaan dhaabatutti du'a keessaa ka'ee jedha. Hirriba keessaa dammaqee ka'e jedhee waa'ee ba'aa qoomsaatti darbata. Waaqayyo jedhenis waa'ee kana fakkaatu iddoo baay'eetti tarreessuu ni danda'ama. Raajoonni fagootti arganii waaqayyo. Eenyudhaan ilma namaan? Eenyudhaan Yesuus Kiristoosidhaan? Eenyudhaan ilma dubaraa baarameedhaan? Eenyudhaan qoricha addunyaa kana fayyisaa addunyaa kana? Dhuguma immoo nama ta'ee kan addunyaa fayyisu eenyudha? Kanaaf Yesuus Kiristoos inni waaqayyo. Kanaaf faarfannaan kee, lallabni kee, qiddaaseen kee Yesuus Kiristoos waaqayyoodha jettee lallabde. Kan warri biraan garuu maal jedhu araarsaadhaa jedhu. Maalummaa isaa adda baasanii waan hin beeknu garuu kan gurra qabdan hubadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 eenyummaa koo jettanii amantanii yoo natti amanuudhaa baattan buukeessanii duubuu isaanii eenyummaa Yesuus Kiristoos adda baasaa beekama. Yesuus Kiristoos eenyudha? Naadeebisaa eenyudha? Eenyudha? Waaqayyoodha? Eenyudha? Fayyisaadha? Eenyudha? Abbaa murtiiti? Eenyudha? Hundumaa kan uumeedha? Eenyudha? Alfaa Omeegaa. Kana adda baasaa akkasitti godhaa jechuudha. Kanaafuu dubbii kootti gaafa isin deebisu waaqayyo duumessa fataa yaabbatee gara biyya keetii ni dhufa yeroo jedhu maaraaf durbarra taa'ee gara kee dhufa jecha. Duumessa fataa kan jedhamte eenyudha? Giiftii maaramiidha. Ariifataa kan jedhamte maali? Gamaan waaqayyo qulqulluu Gabri'eel wangeela Maatiyoos boqonnaa 2 Yoosefitti mul'ate, Maaramittis mul'ate. Yaa Maarami, yaa Yoosef, mootichi Heroodis ilmoo kee ajjeesuu waan barbaadu amma atattamaan Daawit fudhadhu Gibxitti baqadhu. Atattamaan akka hima qabaa kana dhageessatti utuu teellaan ilaalin utuu kan biraa maal qabadhee maal ta'uun jedhin mucaashee tokkicha kana nuuf oolchuudhaaf jedhe fudhattee Gibxitti godhaan battaluma dhageessite ariifataa jechuun kana akka dhageessite mee waaqayyoon jedhin malee abbatu ta'e ammatu asirraa amma baqadhaa godaan ammatu jedhanii wanti baay'ee nu dabbuutti nu darata akka haadha manaa nuti hin danqe maal qabanii maal fuudhee jennee cinqamnu laata kamiinan fuudhee kamiinan dhiisatu jedhu yeroo nu fudhatu laata seegaruu yeroo nu fudhannu kan isheen battaluma sana fudhattee godaa duukaan ilma ishee tokkichi qoricha addunyaa kanaa kan ta'e qofa ni kanaaf dubaroo Maaramiin jaalladha. Irbaata jireenyaa buddeena jireenyaa sana akkasittiin godaattee du'arraa baaffisteetti waan ta'eef rakkattee rakkina keessa akka yeroo baasu baasisteetti waan ta'eef kanaaf jecha sababii jaallamuuf baay'ee akka abbaan hiriyaa goste abbaan hiriyaa goste matsaafa Galaatoos isaanii lakkoofsa 1
yaa maarami sababa si jaalladhuuf qabnaa jee akkuma jedhe sababa jaalladhuuf baay'ee nama sana keessa tokko waa'ee godhaasa. Kanaaf ariifataa kan jedhamu kanaaf giftiin keenya dubaroo maarami duumessatti fakkeeffatu. Duumessi waa baay'ee qaba jedhama. Duumessi qabbana qaba. Duumessi diinalla qaba. Duumessi hunduu qaballeessa. Duumessi bokkaa dachee lafaa jiisee uumamaa soora biqilatti firee dhabe qaba duumessi. Kanaaf giftii keenya dubaroo maarami duumessatti fakkeeffatu. Mee waa'ee kanaan tokko sitti dabala. Tokkoffaa Matsaafaa Moototaa boqonnaa 18 lakkoofsa 44 waggaa 3 ji'a 6 bokkaan lafarraa gogee ongeen nama fixee ture uumama fixee ture biqila gogsee ture waggaa 3 ji'a 6 ongee ta'u jechuudha. Sa'a Addaamiif ijoolleen Addaam waggaa 5,500 Si'ool keetti gubachaa jiran sanaaf fakkeenyaaf. Bokkaa jireenyaa Kiristoosiin Waaqayyoon dhaban taasaa takkachaa turan kan agarsiisuudha. Kanaaf yeroo kun yeroo darbu yeroo kun yeroo xumuramu gara ba'aaniitti galagalee si'a torba ka'ee ijaajjee jilbeenfatee Waaqayyoon kadhate jedha Eliyaas. Yeroo kanaa torbaffaa maal arge duumessa xiqqoo amma abootti harkaa geessu argee jedha. Duumessa xiqqoo amma abootti harkaa geessu gaafa argu mooticha akka Abiin elaaga amma duumessa xiqqoon argamtetti duumessa xiqqoo kun bokkaa guddaa addunyaa mara waliin gahu amma bokkaa kana roobsee dachee lafaa dhiisuudhaaf jedha. Saragallaa kee yaabbatuuti amma mana kee geessutti fiigi jedhee kitaaba maaqa seenaa isa kan biraan beektu waan ta'eef ijoo ishee waan dubbachuu barbaada. Akkuma inni jedhe san dubbatanii turin duumessi xiqqoon sun bokkaa guddaa addunyaa mara qaqqaburuuf jedhe galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Duumessi sun maal fidde bokkaa guddaa. Bokkaa guddaa sun eenyudhaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Bokkaa guddaan jedhamu sun gooftaa Yesuus Kiristoos. Addunyaa kana kan sooratu, addunyaa kana kan jiraachu, addunyaa kana kan jiru, gogiinsa addunyaa kanarraa balleessuudhaaf aboo guddaa kan qabu bokkaa kan fakkeeffatu gooftaa Yesuus Kiristoos. Kan nama dhibu waggaa 3 ji'a 6 fi caamsa turte miti. Gaafa sana bokkaan jalqabaa gaafa roobu ganama sanyii facaasan namoonni gammadanii sa'aatii 3tti hin biqilee hin daraaree ija naqatee irraa ciranii nyaatan. Sa'aatii 6 irratti kan lammaffaa facaafatanii 9tti hin bishaatee hin facaasanii hin biqilee hin bishaatee hin gogee hin makaatanii 9tti sadaffaa facaasanii. Ndagana sa'aatii 1 yeroo ta'u kan waggaa sadaffaa bakka ishee akkas. Egaa afurata Waaqayyoo kun hundumtuu xiqqumii qaba. Kan kana godhe maal inni duumessa xiqqoo sanatu bokkaa guddaa fide jechuudha. Kanaaf giftii keenya dubaroo maalamii duumessa xiqqoo fakkeenya. Kanaaf abbaan Efreem guddaasa isaarra abbaan Yaaqoos guddaasa isaarra yaa maalamii dubaroo ati qaama xiqqoo si haa taatu waaqa isa guddaa addunyaa kana uume addunyaa kana barruutti baatu akkamittiin baachuu dandeesse? Eessatti baachuu dandeesse? Qaama kee keessaa gara kamitti murtaa'e? Kan isaan jedhaniif duumessa xiqqoo addunyaa kana kan waliin bokkaa kan fidde waan taateef jedhan. Kanaafuu duumessa ni jedhamu sirriidha. Dubaroo baadhamee jecha firoota Waaqayyoo. Utuu duumessi biraanne bokkaa hin jiru. Kanaafuu duumessatu bokkaa qaba. Kanaafuu giftii keenya maaramee bokkaa jireenyaa bishaan jireenyaa sana obaasu. Yoo bokkaa jiraate malee dhala namaa tokkotiin kan mudachee lafaadhaa biqillis jireenya dhala namaa uumama kamiyyuu. Kanaafuu isa kan nu argamsiifteedha. Kanaafis nu ishee ni jaalladha.
kanaafis nuyi ishee qabale kanaafis nuyi haadha keenya ni jenne kanaaf raajaatiin waaqayyo duumessa ifata yaabbatee gara kee dhufaa inni jedhe sun dubaroo maaramirra taa'ee gara kee dhufaa jechaa sana waaqa tolfamaa kee immoo ni caccabsaa jedhe Gibsi waaqa tolfamaa kan beekamtu saboonni Israa'el baraa Siinaa keessatti waaqa tolfamaa waaqessuudhaan bifa jabbiidhaan qirratanii kan isaanitti waaqayyoon qoranii namoonni baay'een baraa sana keessatti kan hafan eessaa baran jettan isin waaqa tolfamaa waaqessu waggaa 230 keessa qaba turan amala garaa baratan isaanirraa baratan amma Museen harka waaqayyoo harka xallaatiin mul'atu obsanii eeguu dadhabanii Aroon mirqisiisanii kan jabbii irraa waaqa tolfamaa jararraa baranii keessa waaqayyoon eeguu dadhabanii ajaa'iba isaa eeguu dadhabanii hoogganaa isaanii Musee eeguu dadhabanii karaa kutaalee kan barbaadan waaqa tolfamaa fuulduratti kan sirmuu jalqabaniif kanaaf seera 32 irratti kan argamu. Kanaaf Gibsi waaqa tolfamaa waaqessuudhaan kan beekamtu. Kanaaf waaqayyo waaqa tolfamaa kee caccabsuudhaan gara kee ni dhufa. Dhuguma immoo adeemanii godaananii achi ga'anii milli dubaroo baaranii gooftaa keenya nabaatti daangaa jaraarra gaafa qabu magaalaa sana keessa argamanii caccabe seexanni keessaadhaa iyyee caraadee gadhiise ba'e. Seeraan akkasii barreesseera seenaa godaansa keessatti jira yoo qabaanne garitti kun akkatti caccabee ba'e. Egaa walumaa galatti godaansi maaliif barbaachisa? Siddat lagnaas fayyadamu. Tokko fakkeenyi fakkeeffame asirratti akkas raawwachuudha. Lama raajiin raajame kun akka raawwatamu raajiin raajame kun baay'ee tokko isin dabala tokko saafaa kan lammataa Matsaafa Raajii Hoose'ee boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti barraa'ee kan Matsaafa Raajii Hoose'ee boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti maal jedhee barreeffamee jiraanii ani mucaa koo Gibsiitiin waamee ija saamee waaqayyoon jedhee ani mucaa koo biyya Gibsiitiin waammadhee jedha. Sakamii waan maaliif waan godaansa akka isaa dubbate achitti godaansa yeroo godaansa xumuramee jennaan tullu qusxaan gubbaa ilaan gaafa jira gaafa isaan dhaqanii yaabbatanii irra bulan waaqayyo gaafa qulqulluu Gabri'eel uraanii kan jedhanis jiru itti ergee yeroo dhibna keetii yeroo godaansa keetii raawwateera yaa dubaroo maarame yaa Yoosef mucaa keessan kana fudhadhaati biyyatti deebi'a inni mucaa kana keessu barbaadu Hiroodoos du'eera ootii jedhee galanni waaqayyootiif haa ta'u jarala. Hundi isaa yeroo qaba godaanuu yeroo qaba godaansaa irratti deebi'an jira rakkachuun yeroo jira yeroo bal'inaa jira. Kanaafuu raajiin kun mucaan koo Gibsiitiin waamee inni jedhu akka raawwatamuudhaaf iddoo yeroo du'e booda ergama waaqayyootiin kottuu gali jedhee itti himamee yeroo dhufanii biyya isaanii ga'anii obboleessi Heroodis immoo muudamee jiraayyuu Arkiloos namni jedhamu kunis mucaa koo hin dhiisu ilmoo moofaa qaba waan ta'eef jettee biyya Yihuudaa dhattee taa'uu dhiistee biyya baddaa Israa'el keessa gara kaabaatti kan argamu Galiilaa Naaziree iddoo jedhamutti taa'uu filattee jedha. Biyyi isaanii Yihuudaa jechuun kaartaa Israa'el irraa gara kibbaatti kan argamudha. Kibba dhiisanii biyya isaanii dhiisanii Galiilaa Naazireetti waan guddate Naazireet Yesuus jedhamedha. Egaa achirrattis maatii boqonnaa lamarrattis raajii Hoose'ee raajii haraawwatamuudhaaf jecha mucaa koo Gibsiitiin waamee jedhu haraawwatamuudhaaf jecha ergamaa dhaqee itti beeksisaa jira. Kanaaf raajii kun akka raawwatamu jecha. Kasadaffaan wantoon kan barbaachiseef wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irratti maal jedhee barreeffamee jira? Waa'ee koo jettanii na yaadamtu biyyarraan godaana qeerraan godaana magaalaarraan godaana mana kiristaanaarraan godaana garuu
sodatina duraan dursani godaanee waa'ee godaansaa isinitti agarsiiseera. Naaf fakkeenya godhadhaa narraa baradhaa. Harmee koo dubaroo maaramii irraa fakkeenya godhadha. Amma gaafa deebi'uuf biyya kiristiyaanotaa biyya Israa'el guutummaa isaa naannoftanii waliin hindeessanii wajjin deebisan. Biyyi baay'een immoo godara jireenya kanaaf yoo godaansi bobba'u sodaannu. Waa'ee godaansaa eenyurraa barre waan ta'e dubaroo maaramii irraa barre waan ta'e Gooftaa Yesuus irraa barre waan ta'e hin sodaannu. Yeroo godaansa keenyaa garuu akka yeroo godaansaa sana sirra ga'e sana maaloo na gargaara, maaloo na utubu, maaloo na wajjin ta'e, maaloo godaansa irraa na baraan jennuu kadhachuu qabna har'a. Yoo dhufe immoo sodaanna. Godaananii waan ta'an jira. Inni arfaffaanii kan isaan godaananiif gadaamaatii, adbaaraatii biyya Gibxi keessaa eebbisuudhaaf jedhachitti godaanan. Gibxi keessatti adbaariin jiran, dabroota gooti, gadaamoonni jiran waan Gooftaan eebbiseef abbootiin amantii madooshaa ta'an, ciccimoo ta'an kan akka Abbaa Phaawulii baay'ataatiin jalqabaa bara 325 keessa kan ba'an kan akka Abbaa Imroos monokseen jalqabaadhaan achii kan ba'an baay'een isaanii qulqulloon addunyaa mara biyya hundumaa keessa qooqa hundumaan kan lallabaa jiran kan bataskaanaa keessaa jiran kan akka Gibxi addunyaa irra jiru biyya isaan keessa dhaban hin jiru. Arabiffaan barbaannaa, Ingiliffaan barbaannaa, Faransaayinaan barbaannaa, afaan barbaadanii addunyaa hundumaa wal ga'anii baay'ee. Maaliif jennaan Waaqayyo gaaficha dhaqee gadaamicha biyyicha waan eebbise. Waaqa tolfamaa isaan qorachi keessa waan balleesse. Beekaraaf darraa yeroo hundumaa amma tsoomii raajotaadhaa yeroo dhufu ji'a tokkoo fi bultii wayii soomu. Isheen guyyaa afurii jalqabaa sun waa'ee abbaa Simoon nama kophee nama biyya Gibxi keessaa seenaan tulluu buqqiseedhaaf hin kadhannaa isaati. Ilaalaa Gibxi keessa maaltu jira? Nama kadhannaa isaan tulluu buqqisu jira. Maaliif achi dhaqee Gooftaan eebbiseera. Achi keessa naanna'ee, achi keessa taa'ee, achitti beela'ee dachee sana eebbiseera. Achi duwwaa achi turanii gaafa galan Itoophiyaa seebbisaniiru. Biyyi addunyaa keessaa biyyi Itoophiyaadhaa adda. Mee iddoo gaafa sana biyya Itoophiyaatti gaafa achi galan gaafa achi dhufan Itoophiyaa keessaa gaafa galban sana lafa isaanii qubatanii eebbisan mee iddoo lama sana caqasa iddoo baay'ee jiran keessaa tokko Xaanaa Qiirqosii naannoo Bahar Daar iddoo jedhamu odola Xaanaa keessa ji'a 3 ta'an lafa isaan ji'a 3 ta'an sana ejjonnoo miidhagatti maaramii dhagaatti baqee jira. Dhagaa jennaan dhagaan sun akka dhoqqeetti batte faanni ishee bitaan mirgaadhaa jira har'a. Kotteen harree isaanii sun jira har'a. Lafa Gooftaan irra taa'e immoo kaartaa Itoophiyaa ta'ee boocamee jira har'a. Tarii horas keessa namni daawwattaa jiraachuu dandeessu. Ragaa dandeessu. Kanan sinitti mukan Waaqayyo naaf iyyamee si'a lama dhaqee daawwadhee jabuun argeera. Seenaan sinitti maa jedhamu kan akka sinitti maa jedhamu maayyeetu maa bantaa'uudha. Boorummaa abbaan ilaaluu barbaadan dhabuu dandeessu. Eessa jedhamu gaafata gaafata. Iddoon sun lubinni jalqaba biyya Itoophiyaa dhufe taabota Solomoon wajjin dhufe. Azaariyaas lafa inni godhu waan isaatti jira. Lafa yaadee waggaa 3 taa'ee duukaa isaa barreesse dhagaan sun immoo ija fakkaattee jirti. Uffannaa yaadee uffate kaabbaan isaa kaabbaa diimataan jira. Masqalii yaadee miidhaa waaqarraa gadi bu'ee kennameef. Waggaa 18 biyya Faransaayatti booji'amee eddasii booda tisiidhaan baraabuun Phaawulos deebi'amee dhufe. Fannoon sun ammarratti jiraatti. Biyya Faransaay waggaa 18 lafti sun lafa seenaa daandii
شاولك كنا جنس يرودي اليوم تاسع بيوم يوتيا رغورني بيوم نبران لرياتا بيوم نبران كيسونيس بيوم نبران أندورسيسن بشام كاوتا من أندوتا مجاشر كابلو تكتمل الغدر ورقة كتيبا فا غرو بيي توبيا رسمت توكو دوكان قوتن رات دبرا سبو سمي شفا إدو أبوان تكلاي مانوت وقالوا بتالي كنتن دبرا سبو تالي كرات دبرا والدن باقرامي تواني وجي أجاز أكسو من تواني تمرت كل رايني أن دبلبني دوبس سيابتني بيجو يابتم ماشي بسني gifti kenya dubaro marami mo asrata kenne gofta galani waga yetti bato abanto fakazire nama biye Ethiopia ta amadu iga sasringa furani marani dalani Kristiano da bagira marami jadani galani waga yetti bato amami marami jannan kosambe yo abadu bin galebate male wala senashe wala kontashe wala kolmashe akade marami jannan kosana kamela kesumat biye tokkaram asrata dante kallata kanafi ay chibiye baradu biye tokkate no kanafi namo tabiya adunya ke sati wal ilmunant wal lakum sadibaj abjatani ja wal sedalat amana biyya addunyaa keessaa kan nu yaaddesse kan nu sodaachisaa jiru kan hojii keenya karoora keenya akkamitti galmaan hin ga'an kan nu danqan Itoophiyaa qofaadha akkamittiin ishee lafarraa balleessina jedhanii walga'ii isaanii taa'anii dhaqabanii maal jedhan beektus humna cimaa tokkotu Itoophiyaa keessaa lolaa jira humni cimaa kun immoo gadaamii jedhu bosona keessa jiru laga keessa jiru waqqa keessa jiru achi ta'anii nurkatti rukutu nurkaa karoora keenya facaasu hin dadhabne jedhan galanni waaqayyoo abbootii keenya warra gadaamii jiranidha warra mannanidha harmoota keenya gurra keenyadha meeqatu walitti fakkaata gadaamii keessa kan akaayii lakkaanii nyaatan kan dhagaa boorafatan kan fixeensa arraabatan kan galgalaa gara bakkee gabootaniidha meeqatu walitti fakkaata kana malees biyyi Itoophiyaadha kitaaba qulqulluu keessatti si'a meeqa barreeffamtee jirti si'a 51 Itoophiyaa kan iddootti keessa isin biyya Israa'el lafanatti dhalatee guddate lafatti wangeelli lallaban lafatti raajii hojjete lafatti fannoman akka biyya Itoophiyaadhaaf hin taane jedhee amma dhugaa walitti barreeffamee jira amma kana karaa dabalame waan siyaadatti fannoo isaa akka mirgaa Itoophiyaa keessa jira Silaatiin jalqabaa Itoophiyaa keessa jira inni gaafa barattoota isaaf ittiin dhiiga isaa qeensee keessaa dhugaa hidhee keessaa laatee xoofoo sun Itoophiyaa keessa jira wayyaa kana dinee kalabeedhaa sun Itoophiyaa keessa jira ujummoon ittiin handhooftu hawaasa Itoophiyaa keessa jira waa beekasii jabeessuu danda'a kanaaf biyyi Itoophiyaadha biyyoota addunyaarraas adda kan taate gaafa godaansaa san gooftaan jaallatee waan deebisee galanni maqaa isaa haa ta'u kanaafuu Gibsitti godaanuu isaanii maal barbaachise gadamaafi dachee achirraa sana eebbisuudhaaf kan namni biyya Gibsi keessatti amma har'aatti akka maarameen kallattii mul'attu beektu laata qaamaan akka isheen mul'atu mee seenaa tokkoon sunitti nuti ragaa qabatamaa miidiyaa addunyaatti kan darbe tokko bara 1961 Zayituun Maariyaam iddoo jedhamutti mul'atteetti Gibsi Maariyaamiin mul'ate irratti 1986 Doominiyaa iddoo jedhamu bataskara Doominiyaa qulqulleetti irratti mul'atteetti 1992 deemee darbe immoo Gibsi keessaatii gara lixaatti kan argamtu gadaamii Asaayuut jedhamu irratti argamteetti. Keessumatti inni
بركو سكر سكر تبي لما شيء أرقم تسو أنت كان ستاسي بيا فرنساي أكل زينا كذا أكاني تيارا نامتني أكاني فيديو أورامني تمسافر كذا الدنيا لا فرنسا إذا سيقول كتاب أمري جبرت كتاب ملك جبرت بري فكي سناوجك إيدي كون زينا دلنا غازا نمو كم ما توارك سفيديو أورام سنسجا كنا أما رد جبسين كينيا مارمي كريستيانو جبسي كي سارت ملتت إني بستي معلم جنة يروم بدان سازا أتكي ستواه تامشي ملتي روان تريف أجمان إيه بسرير كيس مدرير وان تريف ميترات دورا شفتان مرغا بوفتات تفني بمسو برا جبسي كيسر تكرني وانا سنسيبت برا جبسي كيسر تكرني وان تاري وجهت جيسي نيالك تنجري وانا سنسيبت سينا باي كاسومي دندام بطوافي تنافو وائل يفتي كينيا دورو ماري نمسكت وامدا كرات دورا جبسي كيسا كريستيانو تبي إبانتاران دبتاران كنتر أركتاران أيضا غرو دمسو اسكندرية كينيا ترسو أدنى نبغو ماري داسي باراني غافل بلورتي أبان بريوالي مالجني إدو چوبون بايتو إدو كرنسي بايتو مالتو بايتو أرجمان واقعي أجايب واقعي ديكير واقعي إسايتا أتكي سنمون نساميدان أجان باية واندراني إني مورد كونا بوليرات أجايب وقت أجايب بيجي سكتو تدواجو دبتا بينو كان سنريف إنسين أجي بيجي تكتر دقيقة مسيركم داكنا سكي سارة دقيقة مسيركم نمي دقيقة نكتر سكي سارة baru bisa menjadi macam manusia tercikir sadar mau senang orang itu bayar sani akhirnya bayar sani engineering workshop bekaman madu workshop bekaman kan Kristen orang itu tercikir lakukan sanggaru jauh mesin apa orang kasih namun saja waktu itu orang kasih malam jenang waaqayyo gaafata jetti gadi bu'ee eebbisee adda isaaniif kenneera mo'icha isaaniif kenneera isaan wajjin jira as waan ta'eef galanni maqaa isaatiif kanaaf godaansa inni barbaade marfaffaan qaba inni shanaffaa inni dhumaadha godaansa wanti barbaachiseef addaa hewaan ijoollee isaanii ilmoo isaanii gannata keessaa godaanu iddoo gaarii keessaa godaanu gara kinaatti gadi bu'an rakkina isaanii fudhatee rakkina isaa godhatee bal'ina isaanii fudhachuu iddootti isaan deebisuudhaaf jedhee godaana mistir godaansa waa shanan kana kan biraa godhatu fuu dandeenya mee kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee godaansaadhaa kan barreeffame tokko isinitti hima mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 irratti waa'ee godaansa giftii keenya dubaroo maaramii yeroo du'uuf akka jedhe caafamee jira Yohaannis jaalalleen gooftaa Yohaannis jaalalleen giftii maaramii inni tulluu qaraaniyoo jalatti iddoo hunda keenyaa bu'ee dhalirraa waan hin qabaanneef abbaa manaas waan hin qabaanneef ilaa mucaa kee ilaa Yohaannis harmee kee jedhee iddoo hunda keenyaa bu'ee harmee isaa kan nu fuudhee gale harmee keenya kan nu fuudhee gale Yohaannis abbaan wangeelaa akka Museenii dhaloota hunduma kanaa bakka bu'ee gaara seenaa irratti tsillaatii hundumaa akka nuuf fuudhu tsillaatii dhugaa tsillaatii jireenyaa giftii keenya dubaroo maaramii bakka hunda keenyaa bu'ee inni fuudhe Yohaannis mul'ata isaa keessa akka jedhee barreesse maal jedhee dubartii tokko nan arge dubartiin kuni dadhabbii qabdu turte yeroo isheen da'uudhaaf jettu bineensi jawwee jedhamu tokko ishee liqimsuudhaaf jedhee fuuldura ishee dhaabbatee jira liqimsuudhaaf jedhee nyaachuudhaaf jedhee fuuldura ishee dhaabbatee jira
fuuldura ishee dhaabbatu. Yeroo kana yeroo fuuldura ishee dhaabbatu kanatti yeroo fuuldura ishee dhaabbatu kanatti dubartiin kun ifa uffattee jirti turte, ifas baattee jirti turte. Dubartiin kun urjoonni kudha lama mataa ishee marsanii jiru turan, addeessi immoo na jedhamu. Yeroo kana konchoon jiru biraa kennameefi gara lafa biraatti akka isheen balaliitu ta'e ilmi isheen deessisu ulee siiqqee sibiilaan addunyaa kana hundumaa qadaqqatee kan bulchu ture. Inni immoo gara samiitti fudhatame. Bineensi jawween sun dubartii kanaa nyaachuudhaaf liqimsuudhaaf akka isheen jalaalaa ta'e gaafa argu afaan isaa keessaa bishaan guddaa lolaa guddaa duuba dhangalaasa. Bishaan kun ishee haree fuudhee asuudhaaf garuu lafti immoo gargaartee bishaan sana liqimsitee dubartii kana qolchite. Bineensi kun dubartii kana haree ajjeesuu waan dadhabeef waa tokko murteeffate. Kan inni murteeffates sanyii dubartii kana warra taata. Naa hubadhaa kana sanyii dubartii kana warra taata. Warra dhugaatti seera Waaqayyoo eegan. Ilaala sanyii dubartii kana warra taata. Dhugaatti seera Waaqayyoo warra eegan. Dhugaatti Waaqayyoo warra waaqessan. Waa sanyii dubartii kana seera Waaqayyoo dhugaatti warra eegan. Waaqayyoo dhugaatti warra waaqessan. Kana loluudhaaf jedhee galaana qarqara ashawaa jaajjee. Lakkoofsa 17 irraa galfama. Sana mul'ifadhe kan mul'ata boqonnaa 17 irratti agarra. Sanyii dubartii kana dhugaatti warra Waaqayyoo waaqessan, warra abboon isaa dhugaatti eegan loluudhaaf galaana qarqara cirracha dhaabate. Bi'a sarratti dubartii jechuun maal jechuudha? Amma namoonni baay'een seenaa kitaaba qulqulluu warri hin beekne waa'ee dubartii maal jedhu? Yookaan nadheen jedhu Amaariffaan seete jedhamu jecha. Kan heerumte, kan deesse jedhu namooti baay'een akkasumatti garuu hiikan dubartii. Maal jechuudha ree? Mee seera uummatas hin deebise. Seera uumamaa boqonnaa lakkoofsa 20 kaastanii haga 24 gaafa maal jedhee barreeffamee jira? Akkas jedhee Addaam gaafa Hewaan iddoo itti uumamte gara isaatti gaafa geessu kun lafa ishee lafee foon ishee foon natti argamu na fakkaata kan koo qaama koo edda jedhee booda kanaaf maqaa ishee nadheena jedhamtu. Maqaan kan biraan immoo Hewaana taa'aa jedhamtu jedhee jedhe. Amma gaafa sana Addaam Hewaanin beekaa jedhan. Addaam Hewaanin kan inni bara yoomiidha? Edda gannata keessaa ari'atamte waggaa 7 booddeedha. Kanaafuu nadheen jechuun sun maal jechuudha ree? Dhalaadhaaf dhiira adda baasuudhaaf malee dirqama kan deessechuu miti. Waan kana sirrii caqaseef dubartii jedhee kanaan maalamin kan biraa deessetti kanaaf ijoollee kan biraa qabdi namooti baay'ee waan jedhan dubartiin adda baasuu barbaada. Dubartiin jedhame sun dirqama deesse jechuu miti. Waan tokko itti dhaggeeffadhaa. Mee Amaariffaan dubartii jechuun maal jechuudha? Mee warra Amaariffaa jedhama. Mee Amaariffaatiin dhiira dhalaa jedhame maal jechuudha? Dhiira jechuun wanta jechuun miti. Dhalaa jechuun kan dubartii jechuun kan adda jechuun seera jechuun miti. Waan tokkotti maa dhaggeeffadhaa. Fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti yookaan dhaabbati tokko maatii keessan galmeessu yoo dhufe
Baadiyyaa addarraa sanaa kennaa yoo sinii jedhe yeroo barreessummaa Amaariffaan seef wanni jedhee barreessa yoo ta'e mucaan xiqqoon waggaa tokko dhalatte mana keessan keessa jirti yoo ta'e maal jettanii galmeessisiistu? Seettanii galmeessisu? Egaa mucaan sun erumteetti mucaa gammachuudhaan egaa Amaariyaa sama jechuudha addatti isaa baasuudhaan malee kan keessa jechuudha. Kanaaf turgumiin seet jedhu sun kana qaba. Hubadhaa. Kanaaf dabalaa ifa uffattee jechuun ayyaana Waaqayyoon guutamtee kennaa Waaqayyoon guutamtee qulqullummaadhaan guutamtee nan arge jechaadha. Akkuma qulqulluu Gabri'eeli gaafa misraachotti maal jedhe Luqaas 1:26 kaasee yaa Maarami gammadi Waaqayyo si wajjin jira. Umni Waaqayyo abbaa si golboofaa afurri Waaqayyo sirra bulaa ilma Waaqayyoos ni deessa ayyaana argatteetta gammada jedhamtee ilmi jedhe sun kanaa urjoota 12 ishee marsanii jiru arge jedhe barattoota 12 jechaadha. Addeessa bitatee jira jedhe Yohaannis Cuuphaadha. Ifa baattee gooftaa Yesuus sun baattee jechaadha. Gooftaa Yesuus eenyudha? Ifa duudaa kanaan jedhee ture. Ilee yaalan biraanne jedhamee waan ta'eef isaati. Inni isheen baattee inni isheen deesse mucaan kun ulee siinqee sibiilaa hin dabne qabatee addunyaa kana hundaa kan butuudha. Fannoo isaa baadhatee fannootti fannifamee fannoo kanaan addunyaa hundaa hundicha. Hiikisa kana. Kochoo jooraa kenname kochoo jooraa kana qabattee baadhite jedhe. Kochoo jooraa jechuun misraachuu hima ergamaa Waaqayyoo godaa bishaan agarsiisu. Gargaarsa ergamaa Waaqayyoo ishee maal jira jireenya sana kan agarsiisu. Jawwee liqimsuu barbaade maali? Jawwee liqimsuu barbaade maal agarsiisu? Tokko daabiloosii. Jawwee liqimsuu dabarsuun. Sabun Allah Mikael wajjin samaa'i irratti wal lolanii walitti Mikael injifatee samaa'i irraa gad darbatee garaa qoqqoon itti gadi bu'e daabiloosii galanni maqaa isaatii haa ta'u daabiloosii galanni maqaa Waaqayyootii haa ta'u xuruu godhaa injifadhaa. Qulqullaa Mikael injifatamee sagal darbatame sammuu sanaa jawwee baratame jedhamu daabiloosii yookaan seetana isa jedhu sana daabiloos jechuun afaan warra Ibraayistii afaan warra Giriikii immoo seexana jedhama. Akkas jechuun ulfina isaa kan dhabe kan gube kan nama dogoggorsu sana tokkos daabiloos inni janna zandoo kan jawwee dabarsu Heroodis isa seexanaaf qodaa ta'e ijoollee kumaatamaa badduu baasee ni ta'e giiftii keenya maara hunduu saariyaati Heroodis lolaan afaan keessaa bahuu jedhama loltuu isaati. Akkasaan warra sabaa sagaliidhaarraa waa'ee gooftaa keenya akka dhaga'e ijoollee jalqabaa badduu baasanii cisiisu gaafa sana ijoollee amananii duwwaa eenyuma isaanii warra amansan tokko Yohaannis Cuuphaan harka isaa fudhattee isa baqatteetti bara seenaa ziifaatti baqattee lammaffaa gooftaa Yesuus Kiristoosdha dubaroota Waaqayyoo baadhattee bilisa godhata sadaffaan katirra sadaffaan Naatinaa'el isa mormeessa gaafura keessa mukaan muudee osoo waan ta'e warri kan baroonni waan baricha kanaafuu gaafa sana barraacha mana qulqullummaa deemanii fulbaana 8 Zakkaariyaas kadhate dhiigi isaa waggaa 70 qotu Yohaannis fide egaa waan bara sana ta'e amma dubbachuudha eessatti yeroo qabnu waan ta'e garuu giftii keenya dubaroo Maaramiin gaafa isheen giftitti godha loltuun dukkaa waliin loltuun waan dukkaa waliin karaa gadhiisanii daggala keessa deemaa turan. Kanaafuu lolaan jedhamu afaan jabaa keessa kan ta'e ajaja Heroodisiidhaan loltuun dukkaa waan kan agarsiisu. Dikambaraan lafti gargaartee jedhe
uumamni lafarraa gargaara gaggeessi maala. Sariitiin gargaartu, leenconni lafarraa gargaaraniiru, mukeen gargaaraniiru. Kana keessumaa keessa dhagaan gargaaraniiru. Gaafa galaana ce'uudhaaf jedhan waan ittiin ce'an gaafa dhaban abbaan loonii birrii qabatan bara seencheessu gaafa dhaban ajaa'ibaan dhagaa waame inni mucaa ta'ee argame garuu waaqa addunyaa uume dhagaa uume ni ta'e dhagaan nooraa ta'ee isaan ceesise kunuma lafarra wanti baay'ee qaamuu danda'a amma akka humna garuu sana keessa tokko waan sinitti mee saree jalatti gargaarta karaa isaanii babba'anii karaa babbee isaarra ba'anii yeroo loltoonni dukkaabaan kirrii isheetti akka namni namarra fakkeessite yeroo deemuudhaaf jedhan ajajaan sun utuu asirra baaru ta'eemmaa yoo kirriin kun hin argamu asirra jiran beenaa deebi'aa jedhanii gargaarta kanaaf gargaartuun gargaarti qilxuun kun amaraatti jirti. Biyya Gibxi keessa dhaqee daangaa isaanii yaabbatanii yeroo qilxuu jala dhaqanii ciisan haala galfachuuf gaafa jiran loltuun bira ba'an gaafa godhan dhaban akka Gibxiin seentee Gibxi keessa waaqa barbaade caccabee iyyaa jira namni jeeqamaa jira amma garuu qilxuma jala gaafa ga'an gaafa gooftaa irratti qabu qilxuun sun bakaa jennaan banamte. Ittolli tani eenyuudha Solomeen harreen isaanii Yoosef dubaroo baadanii gooftaa ittol seenan iccufamte yeroo bara ga'an waa tokko hin jiru. Ija keenyaa hoo asimaatiidhaa hoo jedhanii yeroo isaan samuudhaaf jedhan haralatti keessa teesse yaa Waaqayyo galata kee yaa Waaqayyo galata kee hojiin kee ni qira jetti amma ganama gaafa turre waan ka'in simboroonni daakkoon uumamni gabbaraan yeroo sagantaa keessanii akka galata ta'e beektoonni si nu dursanii galata geessu jedha sagaleen isaanii sun dhaga'amutti hin eegamne malee harri galata geessite yeroo deeman mangaruu hin jiru turanii akka hin eegneefi magaalaa keessa ija guddaan ta'aa jiru waa'ee keenya arganii iyyaa jiru fakkaata nuti duruu nama jedhanii nu kutuu jedhu fakkaata ofirra gargaran jedhe sokko eddasii boodachi keessa yaa'anii qilxuun sun hanqarraatti jirti daawwatamu maal irratti daawwatamu qilxuu maaramii jedhamti isaa daawwatamu qilxuu maaramii የማርያም ዛፍ namni qorichaan dhaqee irraa utuu irraa follofatu googuu geesse jenna sibiilatti naannessanii sibiila naqamtee dhaabbattee biqiltuu bira marraa kun uumamni lafarraa akka akkas gargaarti waa'ee godaansa giftii keenya dubaroo maaramii yeroo sitti kaasu kan oggaasanii ji'a ja'a waan ta'eef salphaan mee garuu waan tokko isinitti yaadni waaqayyo duumessa ariifata yaabbatee gara biyya keenya waaqa tolfamaa keenya caccabsa inni jedhame sun ardii Afrikaati Gibxi lafa gooftaan godaan dhufe immoo ardii Ishiyaa mee Ishiyaa keessa maali Gibxiin dhufuun mee warri jaartaa dheessan mee warri barumsa addunyaa dhattan mee tilmaamaa yoo xiyyaana malee danda'amaa garan mee akkamittiin ji'an garan malee dareenaan sana mee akkamittiin darbanii garboo Indiyaa sana ni jedhaa yaadan amma yeroo Yerusaalem irraa Israa'el irraa amma Ishiyaa keessa irraa Gibxii dhufan qaba jedhu salphaa isinitti fakkaatu magaalaan kana akkana gilgii waan isinitti fakkaatu cimaadha guddaadha mee akkamittiin dandeessee deemte laata eeguu sana beela sana yeroo bonaa haduu sana yeroo gannaa bokkaa sana akkamitti mucaa kana baattee dandeesse laata mee yaadadhaame har'a addanaa kaatanii magaalaa kanarraatii gara koraa magaalaa seenumaa sana ge'uudhaaf daa'ima keessan baattanii dadhabdanii har'a addanuma manaa kaatanii gabaa dhaquudha bajaajiin barbaadanii jirana ofii maan deemtanii mucaa baachuu miti abeet mee yaadadhaa godaansa sana mee yaadadhaa isa yommuu kanaarra miti allayyaa keessa caakkaa keessa lageen keessa galaanatti akka malee gadi boodni qoraatisa mee yaadadhaa yeroo godaansi tokko dhufu waan
yeroo lollaa maal ture namni qeerra magaalaa gaafadan mee yaadadhaa waan ture mee yaadadhaa ilmoo keessan ammaree fuudheessanii qeentanii ajjeesu fedhaa bona waan ta'e fudhaa baqadhaa jedhani dhuguma dhibisi qabaa dhuguma dhibisi tolaa dhugan mee yaadadhaa si qabu giftii keenya dubaroo maarami hunda caalatti waan guddaa ta'u irbaata jireenyaa Kiristoos akkasitti godhaante du'a qabaan maangifteedha. Kanaafuu firoota Waaqayyoo seenaa kana barachuun waan nu barbaachisu ni guddaadha. Yoo gurguddaas dhufe giftii irraa barreera, gooftaa irraa barreera, Maatiyoos 11:8 narraa baradhaa waan jedhe hojiidhaan kan inni hojjetu barsiisaan irraa barachuun dirqama keenya waan ta'eef sagal akka irraa baratu. Inni lammaffaan yeroo godaansa fiitii kana fulbaana 26 haga hidaar 6 yaadatan. Yeroo kun maal jedhama? Zamana Tsigee jedhama. Zamana Tsigee jedhama. Tsigee jechuun abaaboo jechaadha. Abaaboo kan daraaraa baay'ee mul'ata yeroo kana waan ta'eef abbootiin amantii yeroo kana daraaraa kana bakkeerraa ilaalanii safree namaaf kennu sa'aatii namaaf kennu kana ilaalanii waa'ee giftii keenyaa maaramii akka yaadatu zamana Tsigee jedhanii ka'an bara abaaboo giftii keenya maaramii abaaboo bareeduudha. Abaaboo urgooftuudha. Abaaboo firee jireenyaa nu laatteedha. Abaaboo malee fireen argamuu hin danda'u. Kan nuyi nyaannu, kan nu uffannu, kan nuyi ittiin mana ijaarrannu yoo abaaboon dura ba'e malee fireen isaa argamuu hin danda'u. Abaaboon jireenya keenya Kiristoos kan maaramee nu deemse. Abaaboo dhugaa taate ija dhugaa ishee irratti Kiristoos. Kiristoos irbaata jireenya keenya fonkoo nyaataa dhiiga dhugaa kan jedhamu seera argama. Guddaa see maaramii gaafa sanbata guddaa lakkoofsa 7 abbaan Efreem akkas jedhe. Guddaa see maaramii gaafa sanbata guddaa lakkoofsa 7 irratti abbaan Efreem akkas jedhe. Yaa Maariyaam abaaboon foolii gaarii firee gaarii nu laachisiidha. Fireen sirraa argame immoo ilma kee Kiristoosidha jedhee hiikee jedha. Kanaafuu yeroo kana keessa yeroo godaansaa kana waan yaadamu tokko ati rakkatteetta, dheebotteetta, gidirteetta, dhukkubteetta, shiftaadhaan doorsifamteetta, nagaa dhabdeetta. Maaloo haadha keenyaa haati rakkina agartu, namni rakkina arge, rakkina namaatti garaan jabaatu, gidiraa beela kootii, dheebuu kootii, dadhabina kootii, rakkina keessa na yaadadhu narraa dhibamsiisi, na oolchi jennee kadhachuu qabu. Abbaan dandeessanii Sobiin kun sobii dhuunfaati dirqama qabu. Abbaan dandeessan sooma. Barakata guddaatti argatame. Kan itti yaadaan duukaa godaanna. Abbaan dadhabne immoo guyyaa 2-3 kana keessa subaa'ee galaa kadhata. Subaa'ee kana keessa galanii gaafa kadhatan deebii cimaa argatu. Waan baraan jedhinaa rakkina gaafa sanaa yaadatanidha. Beeluu gaafa sanaa deebuu gaafa beela na oolchi, deebuu na oolchi. Rakkina na oolchi. Nan beelee beela na baase, nan gaarii na xummisi, nan dadhabe na cimisi jedhaa. Kadhannaan giftii maaramee kumsa argamu ta'uu dha gosa faana ta'uu osoo ati